Bishaan galoo galaana Pershiyaa kana booda koriidarii daldalaa mitim. Galaanichi dirree waraanatti jijjiirameera. Dambaliin galaanaa hundi balaa wallabdee kan baatu yoo ta'u, sochiin hundi maayiliin osoo hin taane misaayilaa fi xiyyaara lolaatiin kan madaalamuudha. Dhiiraan yeroo dooniiwwan humna galaana USA galaana Oomaa seenaa jiranitti tarkaanfii balaa guddaa qabu fudhachuun dooniiwwan humna galaanaa ishee gara galaana Yuunaayitid Arab Imireetitti sochoosuun ishee dhagahame. Jijoonni humna waraanaa Iraan yoo wallabdeen uumame, Iraan dooniiwwan humna galaanaa Ameerikaa haleeluuf daandii galaanaa danquun karaalee waraanni Ameerikaa itti fayyadamu cufuuf qophaa'uun ishee ifateera. Daandiiwwan bishaanii kunniin yoo cufaman waraana Ameerikaa qormaanni tarsiimoo guddaan akka mudatu gabaafameera. Iraan tarkaanfii kana yeroo fudhattu Ameerikaan humna guddaadhaan deebii kennuu itti fufte. Doonii fe'umsa xiyyaaraa Abrahaam Linkan gara naannichaatti tarkaanfachaa kan jirtu yoo ta'u, dooniiwwan barbadeessitoota misaayila Toomahawk, cruuzota waraana cimaaf qophaa'an iskwaadroonii loltoota, xiyyaarota boba'aa guutan, dooniiwwan ajajaa fi sirna ittisa misaayilaa laayerdii ta'anii marfamtee jirti. Murtoon kunis biyyoonni lamaan lolaaf qophii ta'uu isaanii kan agarsiisudha. Teheraan irraa ergaan ifaa fi araaraman qabne kennamaa kan jiru yoo ta'u, ajajaan koorporeeshinii eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan Jeneraal Muhammad Baaqwaari loltoonni Iraan yeroo kamiyyuu caalaa qophii ta'uu isaanii labsuun qubni isaanii haaduu qawwee qabatee dhukaasaaf fiishkaa qofa eeggachaa akka jiru beeksise. Dabaluunis haleellaan Ameerikaa yookiin Israa'el kamiyyuu waraana hin xumuramne, kan hin tuqamnee fi kan hin daangeffamne akka kaasu akeekkachiiseera. Akka jecha Iraanitti haleellaa xiqqaan illee karra waraanaa hunda galeessa ta'e akka banu ibseera. Ajajjoonni olaanoo Iraan kana caalaa deemuun sochiin Ameerikaan naannicha keessatti gootu kamiyyuu ibsa iskiriinii televezyiiniin kennamuun osoo hin taane tarkaanfii dirree waraanaa irratti fudhatamuun deebii akka argatu ibsaniiru. Iraan doonii Ameerikaa irratti xiyyeeffachuun daandii galaanaa waraanaaf tarsiimoo ta'e cufuu dandeessi. Lola ammayyaa keessatti galaana to'achuu waraana mataasaa to'achuudha jedhama. Israa'el gama isheen xiyyaarota ishee sirriitti qulqulleessuun sochii Iraan hordofaa jiraachuun barameera. Miidiyaaleen Israa'el akka gabaasanitti Waashingten yeroo kamiyyuu caalaa waraana guddaa naannicha keessatti ijaaruu ishee xumurtee jirti jedhaniiru. Gama Israa'eliinis qophiin haloo taasifamaa jiraachuun gabaafameera. Murteennumaa ifatti beekamuu baatus daltoonni waraanaa humnoonni Ameerikaa qophii guutuuf guyyoonni muraasni qofa akka hafe beeksisaniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp mormii kee irratti Teheraan tarkaanfii fudhachuu ishee hordofee doorsisaa biyyoota lamaan gidduu tureen waraanni Ameerikaa doonii waraanaa garasitti ergaa jiraachuu mirkaneessaniiru. Yeroo naannichi qarqara qilee dhaabbatee jirutti Iraan dooniiwwan Ameerikaa rukutuuf daandii galaanaa cufuuf doorsisaa jirti. Gama biraan doonii waraanaa Ameerikaa gara Iraan dhiyaachaa yeroo jirutti Israa'el wanta itti aanee dhufuuf of qopheessaa jirti. Dooniiwwan waraanaa akka cirrachaatti karra dhiphoo keessa cicciraa jiru. Xiyyaaronni waraanaa abidda fe'achuu samii gubbaa barrisu. Israa'el afaan isaa abiddaan guutame banuun ija isaa kaartaa Israa'el irra kaa'uun ajaja eeggachaa jira.